Caffeen Oromiyaa yaa'ii isaa idilee lammaffaa kan waggaa tokkoffaa bara hojii jaaffaa isaa magaalaa Adaamaa galma Abbaa Gadaatti bittootessa 20 bara 2022 taa'ee ture. Dhimmoota yeroo haala nageenyaa, qaala'insa jireenyaa fi rakkinoota keessoo isaanii irratti xiyyeeffate muraasa kaasuun marii guddaa taasiseetiin jira. Gaaffiiwwan miseensonni caffee Oromiyaa kaasan maal fa'aadha? Heddumminni isaanii maal fakkaata? Gaaffiiwwan ka'an kanneen wal fakkaatu moo garaagarummaa hedduu qaba? Yaa'ii idilee kana kanneen asiin duraatiin wanti isaan adda godhummootu maalidha? Gaaffiiwwan miseensonni kaasan kanaaf deebiin pirezidaantii Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa maal ture? Gama birootiin immoo muummichi ministeeraa walgahii dhoksaa qamadii walakkatti geggeessee ture. Maal irratti xiyyeeffate laata? Kanaafi kanneen biroo hedduu ilaaluudhaaf yaallee jirra. Akkamitti daawwattoota Heeraan Stuudiyoo kun hara galfiidha. Akkuma kanaan dura barame caffeen Oromiyaa yaa'ii idilee isaa bittootessa 20 bara 2022 gaggeessuun isaa ni yaadatama. Caffeen kun dhimmoota ijoo ta'anii jedhamanii yaadaman hedduu kanneen akka nageenya Oromiyaatiif dursa kennee haasaa jedhamee eegamus wanti isaan irratti madhatan hedduun isaanii kanaan wal hingitu. Gaaffiiwwan miseensota caffee irraa ka'aa turanis hedduun isaanii dhimmoota bishaan dhugaatii, qaala'insa jireenyaa, investimentii, sanyii filatamoo fi waa'ee nageenya wal qabatus muraasa kaasanii jiru. Kanarraa kan hafe immoo miseensonni caffee harki caalu uffata aadaatiin miidhaganii galma keessatti argamanii jiru. Uffata aadaa kan hin uffatin pirezidaantii Shimallis Fiqaaduu Tasammaa fi itti aanaa pirezidaantii Oromiyaa Awwaluu Abdiiti. Jarri kun maaf kophaa ta'uu filatan? Beekuun rakkisaa ta'us jarri kun Oromoo miti moo sabboontota miti? Sabboonaan kun maal fakkaata? Dheeraadha moo gabaabaadha? Diimaadha moo magaala? Maal fakkaata? Madaalliin sabboonummaa kun maaliin? Uffanni aadaa Oromoo hedduun halluu adii waan ofirraa qabu sabboonummaan adii ta'uu isaa shakkiin hin jiru. Kaabaa fi kibbaan giddugalaa fi lixaan rakkinoota nageenyaa hedduun rakkisaa ta'aa jiraatus biyyi nagaa fakkeessanii bira kutuudhaaf yaalanii jiru. Kun immoo of sobuu yoo taate malee wanti qabatamaan lafa irra jiru hawaasni tolchee beeka. Mootummaa fi humni hidhatanii bosona jiran waraanni bilisummaa Oromoo kan Jaalmarroon hoogganamu gidduutti walitti bu'insa yeroo gara yerootti uumamuun hawaasni hedduun rakkachaa akka jiran gama miidiyaatiin yeroo hedduu ni dubbatama. Caffeen kanaaf iddoo isaa waan laatee hin fakkaatu. Namoonni muraasni waa'ee nageenya wal qabate gaafii kaasanis akka gaafiitti osoo hin taane akka qaamni hidhatee socho'aa jiru qofti rakkina uumaa jirutti haasayan. Gaafiin miseensota caffee hedduu irraa ka'e waa'ee bishaan dhugaatii kanaan dura bishaan dhugaatii qulqullina qabu hawaasa magaalaa fi baadiyyaaf jiraatan parsantii 70 kan ta'aniif karoorraawwii bara 2022tti ni taasifna jedhanii haasa'aa turan. Qabatamaan immoo wanti uummata bira gahe walakkaasaniitu hin ga'u. Miseensi caffee godina Arsii Lixaa irraa dhufan tokko gaafii bishaanii wal qabatee akkasitti kaasanii jiru. Godina Arsii Lixaa aanaa Siraaroo lammaffaaf tokkoffaa irratti haga amma bishaan jaarkaa tokkaa qarshii 100 yookiin 100 oli isii argatanii bitatan. Uumni bishaanii sadarkaa kana ga'e yoo jettan garuu nu biran geenne nu garam jirra ka jedhu gaafii uummata keenyaati kun. Yeroo dheeraa nu karoorfatanii karoorri sun sababuma adda addaatiin nageellee Siraaroo Shaashamannee jedhamee karoorri qabamee ture haga amma waan takka irra hin geenne uufame yoo jettan sila nama biraatti karaa dhugee jedhetti afoona dhufe kunis dunaa ife jedhee yaada. Bishaan kana karatti namni dhuge moo bishaan xumurame jedhamus eessa dhaqeedha gaafiin miseensa caffee kanaa? Rakkinoota bishaanii kanaa wal qabatee kan xumuramee eebbifame ture jedhamus yeroo muraasa booda dalagaa akka inni dhaabeedha kan dubbatamaa jiru. Moo hawaasatu bishaan mootummaan uummataa hojjetee xumure kana itti fayyadamuu wallaale? Kanaan dura bishaan hojjetame hundi akkasiif buusu yoo feete bira geettee bilxiginnaa jechuu akka qabdu himamaa ture. የሚታዩ ቀዳዳ አሉ ድምጽ ማስገቢያ ናቸው። እዚህ ቀዳዳ ጋር መጣ ብልጽግና ስትለው ውሃው ይፈሳል። የተሰራው ሲስተም ይሄን ይመስላል። ቦምባን ብልጽግና ጀቱ malee bishaan hin buufne kun maal taanaan buusuu dide? Moo uummatatu boombaa kana bira dhaabbatee bilxiginnaa jechuu dhiisee ABO yookiin KFO jechaa jira? Inni kun osoo ilaalamee gaariidha.
Sababbiin isaa hawaasni maqaa bilxiginaa dhahuu hin barbaanne rakkina bishaan dhugaatiif saaxilamaa jiraachuun ifa gala. Gaafiin kun akka naannoo Arsii Lixaa qofa osoo hin taane naannoo biroo hedduu keessattis mul'ataa jira. Misoota caffee hedduun dhimma kana irra deddeebuudhaan kaasaa turan. Magaalaa Sabbataa fi aanaan Sabbataa osoo bishaan gaarii qabdu rakkachaa akka jirtus himamaa ture. Bu'uura misoomaa wajjiniin wal qabatee wantoota kaa'aniidha jechaadha. Kanaaf magaalli Sabbataatiif aanaan Sabbataa hawaas bulchiinsa naannoo Finfinneetirraa kiiloomeetira hangama akka taate ni beekama. Garuu immoo naannoo kana keessatti laga Awaashiin wal qabatee daandii aanaa Iluutii fi akkasumatti immoo aanaa Sabbataa hawaas jidduutti hawaasni keenya bara baraan bishaaniin nyaatamaa jechaadha. Hawaasa san yeroo ganna deeggaruurraa maaliif riqichi yeroo baay'ee ganna keessa jalqabamee dhaabbata. Riqichi sun maaliif aktiiv hin taane hawaasni keenya baay'ee dararamaa rakkachaa waan jiruuf jechaadha. Kanaaf kunis oduu ilaalamee fi bu'uura misoomaa wajjiniin wal qabatee yaa magaalli Sabbataa magaala bishaan osoo qabdu bishaan dheebottuudha jechaadha. Gabaabsuudhaaf malee gaafiin bishaanii wal qabatee baay'ee hedduudha. Deebiin pirezidaantii bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa immoo gaafii ka'eef waan deebii kennuu miti. Shimeen gabaabinumatti hawaasni hunduu bishaan bulchuu qaba jedha. Qonna irratti xiyyeeffannee ilkaan keenya ciniinnannee halkanii guyyaa yoo hojjenne Oromiyaa jijjiiruu dandeenya. Isa kanaaf immoo bu'uurri waa hunda bishaan. Bishaan irratti waan sadii sirriitti cimnee raawwachuu nurra jiraata. Tokkoffaa fi inni dura namni hundumtuu bishaan bulchuu barachuu qaba. Haroo xixiqqoo qeetti qabaachuu qaba. Hojii qabeenya uumamaa hojjennu kanaan bishaan bulchuudhaaf nu gargaara. Isa irratti cimsuu nurra jiraata. Bishaan akkamiin bulchan? Hanqinni jirutu qabne. Bishaan bulchuu qaba, haroo xixiqqoo qeetti qabaachuu qaba. Kaadileen magaalaaf baadiyyaa bulchiti. Uummanni immoo bishaan bulchuu qaba jedhamaa jira. Uummanni akkamitti bishaan bulcha? Bishaan tuna bulchaa jedhamoo filatemoo humnaan bishaan bulchuu fedhan? Bishaan immoo akkamiin bulchu? Sirna Gadaatii immoo sirna federaalawaa demokraatawaa Itoophiyaa kanaan bulchu. Shimee har'a immoo Tambookamee Arsitee Caffeesinte. Inni biroo immoo haroo xixiqqoo ijaarrachuu qabdaa jedha. Haroo xixiqqoo qeetti akkamitti qabaatu? Bishaan yaa'u walitti qabu moo hora harsadee cicciranii qe'ee ofiitti galuun? Kan miseensi caffee gaafatu kan biraa, kan Shimeen deebisu immoo kan biraa. Akkuma amma jedhamu kana waan namni tokko tuqu hin barbaadu qulqullinni keessoo kennaa maal akka ta'e laallameera ka jedhu sun tuqamee jira. Milishaan gandaa haasaa Shimee dhageettee haroo xixiqqoo qeetti ijaarraan jettee booda ijoolleen itti seentee akka hin dhumanne. Oromiyaa dhiisii biyyi guutuunuu sababbii waraanaan hedduu miidhamtee akka jirtu hundaafuu ifa gala. Humni namaa dhumatee qabeenyi barbadaa'ee uummanni miliyoonaan lakkaa'amu hongeef saaxilamee jira. Pirezidaantiin Shimallis immoo dinagdeen Oromiyaa akka dachaa sadiin dabalee dubbatu. Galiin mootummaa naannoo Oromiyaa dachaa sadii dabalee jira. Biileenota 10 lakkaa'u keessaa baanee biileena 50 karoorfachuu bira geenyeerra. Firaawwachuu bira geenyeerra. Haga guyyaa har'aatti biileenni 34 walitti qabamee jira. Galiin mootummaa naannoo Oromiyaa. Bajanni mootummaa naannoo Oromiyaa waggoota 3 darbee dachaa 2 guddateera. Biileenota 60 keessaa ka'ee biileena 124 labsine irratti bajata dabalataa joottan darban kana piroojeektiin keenya garmalee ariifachaa waan jiruuf galii funaanneetti guunna jennee parsantii 20 magaalotaaf godinaalee irratti gadi buufne bajanni keenya dabalataa biileena 14 itti dabaluudhaaf itti dabalamee kaabineedhaan kallattiin kaa'amee irratti hojjetamaa jira. Waliigala 140tti siqaa jira jechaadha. 700, listen properly, 769,820 and 70 members down from 100.2 million in 2012. Kana kabajamaa caffee kanatu hoggasa sadarkaadhaan jiru hojjetaa mootummaa jiru hanqina isaa faana mootummaa naannoo Oromiyaatu kana raawwate jechuudha. Shimeen kanaan dura uummanni Oromoo 1.3 miiliyoon dabalaa deema jedhee ture. Amma immoo galiin Oromiyaallee dachaa sadiin akka dabale dubbataa jira. Maaltu isa kana sababa ta'e laata? Waraanni Oromiyaa hin tuqne moo qoqqobbiin Ameerikaa fi biyyoota lixaa Itoophiyaa malee Oromiyaa bira hin geenye moo
Gargaarsi biyya alaa irraa kennamaa ture gara kaabaa qofa deemaa ture moo akkasuma baajanni ol ka'aa akka ture dubbatamaa jira. Oromiyaan fagaattee jirti. Gargaarsa uummata naannoo Amaaraa kan sababa wayyaaneen buqqa'eef osoo kennamuu baate silaa Oromiyaan kanaa ol qabdi. Qarshiin miliyoona 2 Taayyee jalaa baddee fi kan akka tasaa akkaawuntii Adaanech keessatti argamte sunis Oromiyaa harka osoo jiraatte galiin mootummaa naannoo Oromiyaa kana caalaa ture. Rakkinoota qaala'insa jireenyaa to'achuudhaaf qamadii hedduu akka oomishamu qabu pirezidaantiin Shimallis irra deddeebi'uudhaan kaasanii jiru. Qonna kan jennuuf jechaafi miti. Gaaf dheengaddaa qoqqobbiin Ameerikaa wal qabatee hiriirri bahamu qamadii warra lixaa hin feenu jechaa turan. Amma immoo walitti bu'iinsa Raashiyaa fi Yuukireen qamadii biyya alaa irraa dhufu irratti dhiibbaa akka uume Shimeen dubbatee jira. Otuu barana qamadiin kun amman oomishamuu baate akkam taana ture Yuukireenii fi Raashiyaa rakkoo keessa galee jira. Ilmaan biyyee alaabaa Raashiyaa qabatanii kan hiriira bahaa turaniif edaa qamadii Raashiyaa fi Yuukireen irraa argataa turantu jalaa dhaabbate. Mootummaan waggoota hedduuf bara Mallasii, bara Hayilamaariyaamii fi Abiyyi fa'a kanas boqqolloo faarsaa ture. Amma immoo akkamiin qamadii faarsuu filate. Jijjiiramni dhugaa amma reef lafa qabataa dhufaa jira. Boqqolloo irraa gama qamadii, biyya bulchuu irraa gama bishaan bulchuutti ce'aa jiru. Magaalotaa fi baadiyyaan hedduun pirezidaantii keenya obbo Shimallis Abdiisaa nu ilaalaa hin jiran, nu daawwataa hin jiran, rakkina keenya argaa hin jiran. Walumaa galatti mootummaan qubanuu hin qabu jechaan nuuf birmadhaa jechaa turan. Shimeen immoo qamadii facaaftan malee hin dhufu jedhee kaadiritti waan himeef jarris akka dhufu yoo feetan qamadii hektaara hedduu facaasaa jechaanii ture. Akka seektaroota tokko tokkotu jedha. Shimallis akka magaalaa dhufee laaluu barbaadan warra magaalatu Shimallis dhufee magaalaa laaluu jedhanii komatan. Achumaan hooggansa achi jiru maal jedhaani oo akka inni dhufee laaluu barbaadan qamadiidhuma hektaara 5 tokko facaasi isaaf jecha iyyuu dhufa. Ni rakkata taanaan carraan Shimeen dhufees ilaaluu hin jiru jechuudha. Uummanni sababii hongeetiif gammoojjii naannoo Baalee, Booranaa fi Wallaggatti haala nageenyaan miidhamaa jiru mootummaan kan ilaaluu dhabeef waan isaan qamadii facaasuu dhabaniif. Qamadiin haala qilleensaa gaafata. Naannoo baddaa fi qorraa hin jaallatu. Naannoo gammoojjiillee akkasuma ho'a hin dandeettu. Naannoo badda daree qofatti baay'inaan oomishama. Kana mootummaan quba qabaa laata. Oomishni biyyattii kan galu baadiyyaa irraayi. Isatu hawaasa baadiyyaa fi magaalaa keessa jiraatan hundaa tajaajila. Kan isarraa hafe immoo gama biyya alaatti erguudhaan galii biyyaa argamsiisu. Kun immoo biyya keenya qofa osoo hin taane akka addunyaatti baratamaadha. Haalli jireenya magaalaa jireenyaaf malee oomishaaf bu'aa inni kennu hin jiru. Gama daldalaatiin immoo hawaasaa fi mootummaafis galii argamsiisuudhaan guddina biyyaa utuba. Shimeen immoo magaalaanis loon horsiisuu, midhaan oomishuu qaba jedhaa jira. Magaalaa irratti biireena 60 otuu halkanii guyyaa deemaa bullee oolee hundi keenya deemaa bullee oollee uumuu hin dandeenye. Maaliif? Magaalaan ganaa oomishaan taane. Magaalaan keenya iyyuu amma oomishuu kan danda'u shunkurtii, timaatima, dinnicha oomishuu qabu. Qamadii oomishuu qabu. Lukkuu horsiisuu qabu. Horii horsiisuu qabu. Oo kan hin taane magaalaa ta'uu hin danda'u. Aspaaltii waan qabuuf, ibsaa waan qabuuf baadiyyaa nyaachaa magaalaa ta'uu hin danda'u jedha Shimeen. Magaalaan eessatti loon horsiisa? Eessatti lukkuu horsiisa? Eessatti shunkurtii fi timaatimii dhaaba? Yeroo ammaa kana magaalota hedduu keessatti lafti jireenyaaf siif kennamu kaaree meetira 180. Isa irratti facaasamoo lukkuu horsiisamoo koondoominiyeemii keessatti loon horsiisa. Horiin magaalatti horsiifamuu danda'u kaabinee fi milishaa gandootaa magaalaa qofa. Isa kanaan alatti Shimeen mirqaanee yoo ta'e malee akkas hin jedhu. Garuu haasaa magaalaa fi baadiyyaan wal qabatee inni kun baay'ee namatti tola. Baadiyyaa nyaachaa magaalaa ta'uu hin danda'u. Magaalaan qabeenya Oromiyaa nyaachuu hin qabdu. Ilmaan biyyee Oromiyaa irraa nyaattee Finfinnee keessatti arrabsitu sun waan gama Oromiyaan dhufu kana tokkos argachuu hin qabdu. Magaalota Oromiyaa biroo osoo hin taane kan Finfinnee kana irratti Shimeen hojjechuu qaba. Jarri sun bishaan gafarsaatu argachuu hin qaban. Kanaan dura gama fuulduraatti deemuudhaaf Oromiyaa badhaate ijaaruuf namni hunduu halkaniif guyyaa hojjechuu akka qabu pirezidaantii Shimeen irra deddeebi'uudhaan dubbataa turan. Qonna irratti xiyyeeffannee ilkaan keenya ciniinnannee halkanii guyyaa yoo hojjenne Oromiyaa jijjiiruu dandeenya. Namni waa hunda hojjechuuf nageenya qabaachuu qaba. Ifatti walitti himuun irra jiraata.
Shimeen garuu Oromiyaa ni jaallata. Oromiyaaf ni wareegamaa fakkaata. Waa'ee qaala'insa jireenyaa wal qabatee Pireezidaant Shimeen deebii kennee jira. Namoota daldala keessatti hirmaatanii bu'aa hamma hayyamuu ol buufachuuf uummata saaman harka isaanii muruuf qophaa'amee jira jedha. Daldaltoota qofa osoo hin taane caasaa mootummaa jara hojjetanis harka isaanii muruudhaaf deemu. Daldalaan biyya kana keessa jiru daldalaa miti saaman. Fakkeenyaaf Ooroo Fireeshootu nuyi hundeessin dura asuma Arsii keessatti shunkurtii kiiloo tokko birrii 12-13 qonnaan bulaan namni irraa bitu hin qabu. Finfinneetti immoo birrii 50 gurguru. Dachaa 3-4. Kun daldalaa miti saamtuudha. Isa akkasii harka isaa kutuu qaba. Shimee ejji tuqortaallee? Amma immoo isa harka kutaa jennaan caasaan keenya harka isaa keessa galchee wajjin harka isaa casaa jira caasaan keenyas. Caasaa keenya baay'ee tidhamee amma gidduu kana. Dhuguma kanneen saaminsaan hawaasa mankaraarsan jireenya qaala'e kanaaf sababa ta'an zayitii dhoksanii kan uummata rakkisan kan irratti tarkaanfii madaala osoo fudhatamee gaariidha. Achi keessatti faayidaa malee argachuudhaaf hanni kan caasaa biraa keessatti nu rakkisu caasuma bulchiinsaa keessatti nu rakkisu kun achi keessa gaafa galu birrii gurguddaadha kan bakka sanitti sossoo'u rakkoo uumuu danda'a jechuudha. Kanaafuu akkaataa waan kana itti bulchinu sirriitti ilaalamuutu irra jira jechuudha. Dr. Abiy immoo zayitii qaala'e kana osoo argu uummataan soqidda qofaan raafuu affeelaa nyaadhaa jedhaan. ይህን በውሃ ብቻ ቀቅለን በልተን ማደር እንችላለን። ትንሽዬ ጨው ጠብ አድርገንበት ሌሎች ደግሞ ነገሮች ጨምረንበት ባቄላ ምናምን ቆንጆ ስታርተር ሊሆን ይችላል። አንዳንዶች እንደ ሜን ኮርስ ይበሉታል። Gama qusannaatiin immoo uummanni maallaqa qusachuu akka qabu, baankii kaayyachuu akka qabu, baankii keessaa baasee osoo hin nyaatin deebisee akka qusachuu qabu kanaan dura gaaf baankiin siinqee eebbifamu dubbachuun isaa ni yaadatama. Siiqqee baankiitti akkaawuntii banadhaa, birri qusadhaa, liqeeffadhaa, daldalaa, qotaa, albuuda baasaa, kaadhaa. Garuu deebistanii nyaatinaa, deebistanii uffatinaa, deebistanii mana ittiin hin ijaarratinaa. Deebisaa tokko qusadhaa. Maal jechuudha kun? Ammas caffee kan irratti deebuudhaan uummanni akka qusatuu qabu jireenya osoo hin jiraatin qusachuu akka qabu dhaamee jira. Uummata waan hojjete fudhatee deebisee fayyadamu yookaan nyaatu hin barbaadu diinagdee. Uummata jiruu dura qusannaadhaaf dursa kennu barbaada. Jiruu dura uummata qusatu osoo hin jiraatin akkamitti qusatu? Kana Shimeen jireenya dhiisanii qusachuun akkamitti akka danda'amu osoo hawaasaaf ibsanii yookiin immoo ofii fakkeenya ta'anii nutti agarsiisanii gaarii ta'a malee uummanni bakka hin jirretti qusachuun akkamitti akka danda'amu yaaduun rakkisaadha. Yoo jiraatte halkanii guyyaa hojjetta. Yoo jiraatte isa hojjette irraa qusatta. Osoo hin jiraatin akkamitti qusatta? Waa'ee haala nageenyaa wal qabatee rakkinoonni hedduun gama lixaa fi kibbaan akka jiran miseensonni caffee hedduun kaasanii jiran. Deebiin Shimee irraa hubachuun akka danda'amutti waraanni bilisummaa Oromoo qaama hidhatee gama jaraa mootummaan ergame miidhaa akka jiru dubbata. Guyyaa guyyaadhaan uummanni keenya aarsaa kaffalaa jira. Guyyaa guyyaadhaan caasaan nageenyaa akka baala tarcaa jira. Qaamni nageenyaa madaa'ee aarsaa kaffalee jiru lakkoofsa hin qabu. Qawween 5,210 duran turre eessaan si'aayam yeroo manni Oromoo qabsaa'ee rakkatu miiliyonotaan buqqa'u qawween hin turre amma eessaa dhufe. Hundi keenyayyuu manaa kan baaneef kanaaf. Manaa kan baaneef kanaaf. Uummanni keenya gadadoo gahaa jiraateera uummanni Oromoo. Garuu furmaata waaraa fiduudhaaf karaa nagaan yoo mariin taasifame malee akka bu'aan tokko hin jirre mootummaan gama amanuutti dhufee jira. Kanaan dura ni dhaawamsiifna jechaa turan. Amma immoo wajji mari'achuuf akka fedhii qaban obbo Shimeenis kaasanii jiru. Mootummaan naannoo Oromiyaa qaama kam faanayyuu nagaadhaan mariidhaan dubbii hunda hiikuudhaaf qophiidha yeroo kamiyyuu. Gaafiiwwan biroo caffee irraa kan hedduuf deebiin hin kennamne. Waa'ee dhimmaa Finfinnee fi abbummaa magaalattii irratti gaafiin ka'ee ture. Akkasuma waa'ee gaarreen Baaleef as ka'ee ture. Hundaafuu deebiin hin kennamne. Dhuma irratti Shimeen uummata mootummaa kanatti waan lubbuu dheeressaniif galata galchaniifii jiru. Utuu uummanni keenya ejjennoo qabatee dhaabbachuu baatee sirna kanaa fi biyya kanarraa hambisuun hin danda'amu ture. Uummanni keenya kan kolfaa
kan salphinaa taanee turre. Kanarratti wanti seenaan hin daganne uummanni keenya raawwatee jira. Jijjiirama kanatti lubbuu dheeressee jira uummanni keenya. Obboleewwan isaa sabaaf sablammoota faana ta'e. Jijjiiramichi akkuma dhibee HIV AIDS qoricha lubbuu dheeressuu argate malee dawaa fayyisuu hin arganne jechuudha. Uummata qofa osoo hin taane Rabbiinis galateeffatee jira. Kanatti aansuudhaan immoo haasaa pirezidaantii Shimallis Caffee irratti taasisan isiniif dhiyeessina. Turtii gaarii. Galatooma kabajamoo afyaa'ii kabajamoo miseensota Caffee akkuma jettan gaafii isin kaaftan deebisuuf yaalaa garuu hedduun isaanii wal fakkaata. Inni jalqabaa waa'ee baajata magaalaa ramaduuti. Baajata magaalaa hin ramadu. Magaalaan baadiyyaa nyaataa jiraachuun qabu kana booda. Nyaataan of danda'uu qabdi magaalaan. Loon horsiisuu, lukkuu horsiisuu qabdi. Magaalaan midhaan qamadii facaasuu qabdi. Kaarameetira irraa murtee qotuu qabdi. Magaalaan cal jettee baadiyyaa irraa nyaatti taanaan guddinni hin jiru. Aspaaltiin sirriitti qotamnaan midhaan baasuu ni danda'a. Magaalaan ifaa qabaatteef, mana shaayii qabaatteef qotamuu hin dandeettu jedhuu hin dandeenyu. Kanaaf guyyaa yoo aduun hin jirree magaalaa keessatti halkan ifaa fayyadamnee qotuu ni dandeenya. Kanaaf ogeessaan deeggaramnee irratti hojjetamuu qaba. Ogeessoleen qonnaa kan irratti hojjetuu qabu. Fakkeenyaaf as magaalaa keessatti manneen ijaaramaa jiran kondominiyeemii keessatti lukkuu horsiisuu hin dandeenya. Lukkuu horsiisuu ni dandeenya. Akkas malee kana booda magaalaan teettee baadiyyaa nyaachuun hin danda'amu. Magaalaan dalaguu qabdi, qotuu qabdi. Horsiisuu danda'uu qabdi magaalaan. Kan biraa gaafiin isin kaaftan waa'ee bishaan dhugaatiiti. Bishaan dhugaatii bulchuu qabdu. Bishaan yoo waraabdan osoo hin bulchin hin dhugina. Bulchuu danda'uu qabdu. Namni hunduu haroo xixiqqoo qe'ee isaatti ijaarachuu qaba. Roobni yoo roobe haroo roobni roobee kan yaa'u jallisee qe'ee isaa fuulduratti kuusuu qaba. Inni biroo immoo waa'ee qusannaati. Qusachuu danda'uu qaba namni keenya. Jireenya dhiiftanii qusachuu danda'uu qabdu. Gaafa lubbuun hin jirres qusachuu danda'uu qabu. Ammas irra deebi'ee isin hima. Namni keenya gaafa lubbuun jirus gaafa lubbuun hin jirres qusachuu danda'uu qaba. Namni keenya dabaluu danda'uu qaba. Horuu danda'uu qaba. Kanaaf humni nageenyaa keenya harca'aa waan jiruuf namni keenya dabaluu qaba. Namni keenya dhalchuudhaan horuudhaan nuuf dabaluu qaba. Inni biraa hedduun keessan komii kaasaa turtanii. Komiin kunis pirezidaantiin keenya dhuftanii akka baadiyyaa sanitti magaalaa maaf dhuftanii nun daawwattanii jettanii komii kaaftanii. Komiin kun komii sirriiti. Isin warri magaalaa wanni isin godhuu dhabdan wanni an dhufee isin daawwachuu dhabeef qotaa hin jirtan. Kanaaf aspaaltii irratti qotaatii facaasaa gaafsan osoo isin nawwaamin osoo isin komiin kaasin anatu dhufee isin laala. Kafao! Abao! Shane! Akkam nama bana. Izena! Junta! Kamitti dabalaa kun? Maal godhaat?
Kakari kadaireetiniin bishaan kana akka itti banu wallaalu. Akkanumatti yoo ilaalu ati nama ilaalcha addaa qabu fakkaata. Falaasama. Bishaan kun falaasama ida'amuutiin banamu. Kanaaf aanatu sitti akka itti banamu. Akkanatti itti sitteet jaakkeettii kana godhatteet itti gajjattee falaasama ida'amuuti qabattee bilisiginna argitee kanaaf kun falaasama ida'amuuti yookiin madda marii isaa mootii jenna jedhan jechuudha. Akkuma isin jedhee bishaan kunis falaasama ida'amu yookiin isa mootichi kennu madda marii jedhanii kitaaba irratti nu barreessan sanii koodii yookiin mistirii sanii mistiriin isaa gurratti siimaas jedhu bilisiginnaadha. Waan ida'amtee jirtu sitti himu. Egaan daawwattoota keenya daawwachaa kan turtan haara galfii ture. Sagantaa keenya sa'aatii idilee isaa eeggatee torbetti al tokko isiniif qophaa'a. Qophiilee heeraan istiidiyoo kanaa fi kanneen biroo hordofuudhaaf karaa toora Feesbuukii, Instagiraamii fi Yuutuubii keenya hordofuu hin irraanfatinaa isiniin jenna. Yuutuubii keenya sabiskiraayib akka gootan, peejii immoo fooloo fi laayik akka gootan isin yaadachiisaa. Hamma torbanitti nama torbanii nu taasisu jecha qopheessuudhaan kan isin wajjin ture ani Abdiidha. Yeroo gaarii qabaadhaa.